daawwattoota kanneen bakka garaagaraa teettanii viidiyoo tana ilaalaa jirtan har'a galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'a 4 irraa kaasuudhaan taphannoota xumuraa waancaa addunyaa garee biyyaalessa Ispeeniif garee biyyaalessa Beeljiyeemtu waliin taphata. Laamiin Yamaalii fi Tiliimaansii Troosard Lukaakuu fa'aatu falmii garee biyyaalessa Ispeen wajjin taasisuuf deema daawwattoota. Taphni istaadiyeemii Los Angeles Kaalifoorniyaa keessatti adeemsifama. Ameerikaa biyya Doonaald Tiraamp jechuudha. Kun falmii ajaa'ibaati. Laamiin Yamaal dargaggeessa umrii 19 kan bakka Liyoonel Meesii bu'a jedhamee tilmaamni kennameef ga'umsa waancaa addunyaa irratti har'arraa jalqabee argisiisi jechuun dhaadateera. Ga'umsa koo arguuf deemtanii addunyaan laaluudha deemte waan ani hojjedhu nuusa xumuraatti walakkaa xumuraatti faayinaalii irrattis jechuun dhaadateera. Biyya koo faayinaaliin dhaqqabsiise jechuun dubbateera. Laamiin Yamaal gurbaan mandara Laamaasiyaa keessaa bahee Laamiin har'a falmii ajaa'ibaati. Eegaa walakkaa xumuraa keessatti biyya Laamiin Yamaal Ispeen immoo biyya Tiliimaansii Beeljiyeemtu Faransaay wajjin Kiiliyaan Imbappee Osmaan Dembellee fa'aa wajjin falmataa kan itti dhufnee ilaallu ta'a. An taphichaa halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 4 irraa kaasee YouTube Oro Sky Sportii fi akkasumas ammoo fuula TikTok Israa'el sabaa irratti komentar godhaa waancaa addunyaa bara 2026 eenyutu injifataa tilmaama keessan barreessuu dandeessu. Tiliimaansi moo Laamiin Yamaalii Ispeen moo Beeljiyeem eenyutu irra aanaa eenyutu walakkaa xumuraaf dhaqqaba tilmaama keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Kun waancaa addunyaa bara 2026.